gam tokko digaana raabeetis gam tokko maallaqa saarte rakkinni guddaan akka jechuudha manni kun magaalaa keessaa baanii baafanne achi booda isiillee maallaqa kaninuuf akka tarkaanfii isiin irra fudhattu sansiitutti maqaa keessaa gocha isaan sirriitti dalagan kana siin jaalatte yookaan wanti qawwee qabatanii habee kuusaa beeku keessaa nama habee kurabbi garaa ta'e siin beeku yeetanii ati siit nagaraa siit ta'e waan beeku waan isaan bise sanuma kun amma jetti qabatanii akka beeku waan hin danda'u simatti dhaabbadde hangaan si qabba waan qabdu nagargaarte galata jaartii taatu haga somni dhugaadha galaniin badini ati ma dhugaadha dumaashinis beeke arjina sama waan isin qabduun fuudhee beeke waan isin qabdu maashin ta'e qabdu hanguma saniin fuudhee daddaa'udhe naafisiin amma tanaa jecha waldhabbii jabduun taane viidiyoo malu jetti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shamaa harka fuune hordoftoota dhaggeeffatoo jira jirtu har'aan tanagaa uummata keenya dachaanii jirra maal dachaate jechuun keessallee waan lolleef tolallee kun asna bira jira jajjabaati ga alhamdulillah isallee silkiillee kun alhamdulillah galata rabbiiti umaan jiru silkii isallee waa irraa hin baafne gaa gogooti jirti alhamdulillah madaan isaatiillee kun marraan maatu jira akkasii gaa uummata keenya jabima isaatiin isin ibsa jeetiin asitti addechuu barbaadeeti gaa tola akkamitti sila egaa hordoftoonni keenyallee kun oduu daawwachaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyyoottiin jira gaa maaliif jennaan namoonni irra caalaan kaa lubbuun si baatee dhuguma lubbuun ana baatee suma deebite lubbuu waa rabbii yoo nama baase malee hin baatu isaan gama isaaniitiin bachuudha. Biyyoota akka tokkotti irra deddeebiillee waa'ee haasofnis qonna bu'aa gadaa maaliif jennaan waa hojii dabarsineefi waan isin nama fiddee kana gartee akka itti ni haamteefi waan isin naa qopheessaa kana gartee akka nama aannan irraa dhadhaa baasee seegutti zeeta bidirra danfiftee keessee na hiiti. Akka nama dhadhaa soo baasu zeeta danfaan dhawwaartee jechuu barbaadee harma gabaabaa maal jennaan. An akka nama tokkotti wallaa ijaartiidha amma booma dur wajjin dabarsise saniitu keessa jira. Gurbaan kunis yeroo dhiyoo dheegee waliin dhufanii ammoo warraan tanaaf abadan dhaqeetumaan isii bidaa uleen ta'us fuudhuun danda'a. Wanni kunis kaan jedhanii safuudha ammaas ijaartii buleetii gubbatti ammaas isin heerumuun ijaartii taatee wannummaan kun isin qaanfachiisuu jeetii yaade. Isinillee waan kana akkasumatti hanga tokko natti himte har'a gaayaatiin kanaas kootu yoo kootu ani safiitu duraan na sobee akkana na godhee akkana godhee namni tokko naaf isa wal fuudha keenya hin dhageenye jetteeti beeka dhugaatti lallaaftu sana kumaan dhagaisii fuudhu naafetti. Siimteesi. Garuu ammoo wanni biyyoota akkas gooyise gara jabina ajaa'ibaa isaatu keessa fidee akka jechuudha. Waan kana fiilmii kana bas yaada kana isumaan qopheessee harka kan akkasitti akka waan amma dhaga'ichi najjeesan. Yaadee barbaadee. Isuma godhee barsan dhuguma kaa isuma godhee ni qaanfanne isin waan kanarraa sila qaanfachuudha qabdii dhalaan silattu akkuma harmi gararraa qalbiin gararraa tijanii sanuma akka isinis gurbarra qabamtee hanqasaniif ni adamfamte immoo akkana jechuutti hirmaatan. Siyaasaa ittiin sigeessitu immoo karaa kana dhawattee yaada kana qabdee jechuudha. Sanumaafuu gaa isin ammaan tana amma isaan barbaadu agarra. Isaan kana amma zeetee isin aadaa fisteemi anis shaayii danfisee darbuun barbaada. Isaan kana dandeenyee agarraa isaan qabuu dandeessa. Namallee si wajjiniin godhama nama hanga tokko. Har'aan tana ammoo hanga sibiila galbee silaa deemsallee dandeenye. Asiin gabbuteetiin hanguma gabbute beeka akhbaarallee ni guuree ati nama yoo faana dhoofne garuu akka namni irra naan jajjabutti askee isaanis waan fagaatanii miti isaan kun. Asuma jira jechuudha yoo ta'u. Jidduu asuma fageenya isin qabanii nama bira waan akka jiranii tokkoon akhbaara dhaga'u. Ati yoo isaan amma fala akkaataa fala isaanii yoo ittiin gartee hatti ittiin qabu. Yoo fatti tuman. Maalummaan isaatti qabuu dandeenyu akka itti isaa bisiirraa nama tokko itti farga galchuu dandeenyu akkamii kana bichaan irraa mala si gaafa darbe garuu. Kana dhugaa dhawan bareedina gaafatte gaama hatti hara kanaati. Fal'inna siyaasaan isiin tun ittiin argamtu. Karaa miinyoo jette. Inni immoo baleejii jeetanaas tunis darbamtu rabbi darbe. Eega gartee ija sirba baaftee kun. Awwaali siilaan isa jirachuu baadiyyeetiin bara. Guyyaa tokkichaa qofa dhuftee. Sheenaan boo'u jira. Ushee qofa wajjin achumas ilaaltee kutte.
Dhuftee mana afma. Achi dhufte haa ifoon qabdu dhiyeessan. Ayya. Eessa koo qabda? Dhuftee na laataa jetti. Isin ka? Isin ka maal jawwaala natti biftee sin jedhe? Jawwaalaan sitti biftee malee hin dhufe jawwaalaan hin argamne. Laa jawwaalaani biftee akkam wayyaa hin jettanii dhufaa malee hin dhufne beeku. Sunis rabbiin darbe fakkaatti. Biftee sin laalle qabadhu. Ayya isa haa taatu rakkoo qabu. Isii kanaaf faliin dhabuu na fakkaate immoo karaan ittiin isa kana harkachuu dandeenya. Jaartiidhaan kootu akkanaas yaade yaa boo isa baddeen beeku baga fuute. Fuudhuun dur jirti. Nabiin keenya ofir fuudhe. Shari'aan hanga furitti kudha takka fuudhe nabiin. Shari'aan immoo hanga furitti maa yemte beeku. Akkas jettee baga fuutettee haa yaamtu isa kana. Ifamanii harkanii dhufaanni. Haayamtu. Ifamanii harkanii dhufaanni. Inni gaa. Dhufuun oolu akkamitti. Dhufuun oolu ilaa argata. Amma bakka kanatti ammaani isiidhaanis waan kanaa jinaa barbaade jechuun hin barbaanne. Maaliif jennaan ati ammaan tana maal jette obboleettii bira akkanatti isiidhaan yaani isa akka itti argannu akkana barbaannee hin agarru. Garuu hanga tokko immoo asuma keessa jiran faana dhiyeetiin jira. Isiidhaan akkana yoo yaadne isiin qabdee isa fiduu ni dandeessi achitti sargachuu dandeenya jechuudha jirtaa malee. Dhugaa akkasitti karaa kanaan. Anammoo bakka kanatti duuba isiintu mana afumaatu dhuftee lallaalle obboleessatti akkanini an dilata sanaan gas beeka hojii dararame cinqii beeka keessa dadarkaa beeka keessa bichoomte guyyaa tokko amma mana dhuftee ifatti dhuftee salaamu alaikum yoo naa jette ayyaa hangaatti mana na fidde kanoo akka tokkotti obboleessa beekadhu intalti dhalaa tokko obboleessa hanga fedhallee tokko hin darbitu ni jaallatti ni beeka intalti dhalaa obboleessaa fi abbaa akkasii itti jaallatti akkamitti dhufin isiitillee isiinuu garaa jabaattee waan kana isiinuu harka keessaa qabdi na fakkaatan akkana jetti maaliif jennaan namni tokko beekamu namni yeroo ati hufte lafaa osoo hin qabin achi suuraa kaaseetuma poosti godhe fudhateetillee ay yoo isaatti hojjennis baramma isin akkamitti yaa rabbi rammataa godhuu fi ibseetuma suuraa na kaaseetuma poosti na godhuu yamaaru hangasuma dhugaadha eega amma haala kamiini duuba isiidhaan dhaqi haala kamitti nama mana isiidhaa dhaqeen nama na akkana ta'ee mataan kiyyaa waddana buqqeen laalin isa na laali jaanni isin karaa biraa qabu nu kurbaata biraa karaa biraa ammaan tana ni jira hojii waan sobee mana hin dhufu haara biratti ni dhufu natti fakkaata yoo karaa isiitirraan kurmaata kan malee kan dhufu taate malee duuba isiin akkamii walii gallee obboleettii jaabara obboleettii waan taate isiin amma yoo daddabni jiru waan ta'u isiin tursiise garuu daddabni jirutti waan akkanarraa silaa waan daddabni jiru bakka kana nama fageessaa hoo bakka biraa bakka itti nama fageessuu jira malee guyyaa kana nama fageessaa daddabni jirudha guyyaa duwwaa keeti namni akkamitti maaliif du'a namaa beekadhu namuun maragaa beekadhu guyyaa du'a hiyyaa ta'e baramu daddabni jiru guyyaa du'a namaa si oolchaa du'a nama wayii silleen oolchuun obboleessaa dhuunfaa jirtu beeka obboleessaa rakkumaatu egaa qabiina tanaas waan isiin taateef waa harka keessaa qabaatte waa gocha isaa sirriitti dalagan kana siin jaalatte yooga waan tuqaa walii qabaattanii qabee kuusu rabbii beeku keessa namaa qabee kuu rabbii garaa adda siin beeku weeteeni ati siit na garaa siit daluutti waan beeytu waan isii hambise sanuma koo hammee jetti qabatini harkaa beeku waan hin danda'u simattii dhaabbadde hangaan si qabba waan qabdu na gargaarte galata jaartii taatu haa galatoomtu dhugaagaa galaniin badini ati ma dhugaadha dumaashinis beeke arjini amma waan isin qabduun fuudhee beeke waan isin qabdu maashin ta'e qabdu hanguma saniin fuudhee daddaa'udha naafisiin amma tanaa jecha waldhabbii hojjetuun taane viidiyoo malu jettinaan mana kiyya keessa waan akkana mana godhee mujeetiin dhiise malee dhiise malee naaf yaaddi jidduu qaama saba keetti waldhabbii jabduu jira jechuudha gara kana walitti nama bifnee si jemma ta'ee hojjaa kan kun Echan dari ke apa terus? Sanuma aku, amma namni sababa fe, waldhabbii jabduun naasii leetaale obboleessa qaba. Inni kun semuru obboleetti qaba. Obboleettiin qaba dhugaadha. Yoon fuudhee bira si gaggeesse yeroo yeroo fakkaatis illee achi gaggeesse gammaan tana waan qabdu mana isaa fitte akkamii isii taa'an garte asirratti taatee beeka. Sanuma kun maatis dhiifama hojii. Gasi buusun dirqama gammaan tanaati. Gadaa kiyya waa gadi buulleen jeete kalaasa yoo ati jette gaa. Walaa gadaa kiyya gadi buulleen jee beeyta. Nama waalcha kiyya dhufin inni yoo ammoo qaxxiisanii isiin dhugaadha akkasi qabeetiin fiduu ni danda'a yoo isiin jaarsarra beekadhu amma inni dandeessu wani nasi jiru yoo akkasi nuu fidii isa fergana hinaa jennan isiin waan nuu fiddu beeyta yoo akkuma tasaatti isiidhaan akkana gurbaa kana eebbide wanni kunis hanga tokko dubbisi bira deebisi ni gorsina jettee ni dhiyaati
akkasitti yoo akkasitti akshiina sanitti yaada harka fiddee yoo sama akshiini sumarraan jaartillee wal dhabbiin jabduun akkasitti taatee beeke waan biraatiif illee gadi si hin buusa waan jenne umaa rakkoon jiru warra si geesseetiin obboleetii teetillee gara akkasii jabaate tana akka isin gartee gurbaa isin maneessitti nu geessitu gartee siin fedhullee tun har'a saadaluun isin barbaachisa hottullee tullaa gartee akka ittee yaamtu isin beekaa ofirra kaayenneeni isin akka yaamtu goonee gurbaadha. Yaamti. Isin tummoo. Ni yaamti okko jettee. Amee karaa kamiin dhufaaf isiidhaafoo? Akka itti dhufuuf akka ittuun hootu ittiin qabuuf feetu arraan tana. Afeerraan guddoodha. Namni kun afeerraa bar nama isiirra fuudhee. Nama isiirra fuudhee. Namaan adee. Akkamitti afeerraan as keessa dhufti akkamitti danda'amaa garuu danda'amee fi isii jaamuu dandeesse. Rakkoon hin jiru. Ati immoo akka isiin manatti isiin mana nuuf fiduu dandeessu jechuudha. Kanuma bichaadhatti himtaati. Kana alayyaa bar. Maaliif jennaan akkuma manatti naatti hima. Sanatti hima. Akka isiin immoo itti dhuftu. Atis mee yaaduu qabaatta qaba. Tumbeek marii. Marii. Akka isa kanatti. Anamma akka hin naamijaa'u. Anamma isittiin dubbadhaan jee. Sumattiin kijibe. Anamma akka tokkotti dhugaadhaatillee akkana rakkinaan qaba maallaqa akkanaan baase. Garuu naaf hin mijjatu. Achuma ati sobboleettiidha qabda gam tokkoon jaartii qabda gaarii facaatan malee achuma isii bira gadda'itus yoo wayya yookaan ammoo isa akka mana isiin nuuf iddee waan kana dhimma kana keessa halli takka irraa goonu jechuudha yookaan isaa gubuudha yookaan ammoo waatis beekadhu as keessatti haamaan tana ni miidhamee jirta asii qofaa miidhamee ni miidhamee ta'ee miree amma kana keettuun gaa ana mana irraan fakkaatu beektaa. Isa irraan fakkaatu fallee hin finji. Fallee wanni jiru anamma akka isiin isatti yaamtu jechuudha yookaan ijaarsa yookaan garaa jabaadhee gochamaa irratti ijaarsu jettees. Maashii jaga akkana aanee kana duraan hojii nyaanne gurbaa kanaa sammanaa wallaane. Egaa atis gaa dhuftee waan kana keessa harka waan qabdu. Asinis wajjii baasee jechuun baasee mana keessaas diigame isa yookaan hiikileetuun yookaan qabeenya waan qabnu adda gurrannaa hootulleetuun jechuudha halaal qabii gurbaasan mana nuneeki. Kanalleetuun jechuudha akkuma akhi nama akka tokkotti manumatti itti gaddaynee argachuu dandeenyu jechuudha. Anis gam tokkoon digaana irraa beesis gam tokkoon maallaqa saartee rakkinni guddaan akka jechuudha mana kun magaalaa keessaa baanii baafanne achi booda isiillee maallaqallee kanninuuf akka tarkaanfii isiin irra fudhatu sansiitutti maqaa karaa keessaatiin ka'a. San haala ijjisan. Akkasii jechuudha. Maal jennaan wanti nyaatamu wanti dubbatan jenka ammaan ta'e isaatu kana godhachuun afaan qabu. Ati akkasitti jechuudha waan dhiigaa kanaatiif maallaqni kunillee kan itti ba'u godhuu qabdaa jechuudha. Jaartiin akka obboleessaa beekartee sarara battus beekamu qarsumaan garra. Numa garra asuma irratti itti baafannaa qofa. Saniifin siin jechuu barbaade jechuudha. Sana akkasitti halluu baatatii inshallah waan hundaa'uun mari'annaan. Takkanaa ta'ee gabbuun naannis karaa mana isiidha. Baramma haa baranne turtee baramma. Rakkoon jiru akkuma isa manatti itti dhaynutti gabbuunas jechuu barbaade rakkoon jiru galtu allattus kaanuu kaasa kaa. Mahaane baramma salatu gabbuusu gurguraati. Hanga dimbo. Bareetummaa jira wayyaa fakkaate. Salmaa fi jegaadhiifuma hojjetillee. La rakkoon qabuun. Jibboo somteen bar jireenyi magaalaadhaan hin beekaa beektaa. Anuma bakka jirtu carraan kiyya kana cabee kanatti naan bar namatti naaru bar. Carraa kiyyaa fi hireetti jettee haaruu malee ilma namatti hedduu naaru maaliif jennaan. Carraa kiyyaatu kana qabee miree hireetti iyyaatu na mudee miree akkam jeetiin haara duwwaa. Carraattiin haara. Hireettiin haara malee mataa kiyya maaliif isitti haaraatti baasiin abbaafteeti. Bineensota ol galchite sanuma akkasii fittee gubbaa kana akka akkasitti mana dhaqqabnu godhate intaltillee beeytaa ifa manteen dhuftu intala fadhu bakka biraa kaayatti ilma dhiiraati inni dhufaa miti inni dhufuudhaaf ni hojjetaaf jechuuf hin jee akkasitti ishii tanaan fiduu qabdaa jechuun isiinis wanni dhuftee nan laalee ni dhufu inni nu mana jiraachuu dhabu jeetiin shakkeen. Nama harka isaa qabaachuu dhabdu isin ilmaa haadha isaa innummaan mana jiraachuu dhabu maaliif jaarsaatii miidhagaa irraa qabaame ilmaan qabaame. Waan kana harka ol keessa kaataniiti anuma kana isiinis firraa kutuudhaaf waan kana goote jeetii yaadu jira gam tokkoon akka hedduutti ilaalaa beekta namni miidhame akkatti wallaalli hin qabu. Aaraas godhatanillee. Aaraan na godhata kanaatti gabbuuna jettus gabbuuna. Rakkoon hin jiru nu haala. Jechuu dandeessu. Alaa ol ni jaallata.